Nagaan keenya kabajaa jaalalaa bakka jirtan isin haa ga'u. Akkam jirtu? Nagaa keessanii kun qophii yeroo maatiiti. Qophii yeroo maatiin guyyaa har'aa magaalaa Adaamaarraa kaanee bulchiinsa magaalaa Bishooftuutti kutaa magaalaa Dukamitti argamneeti kan itti jirru. Egaa maatii fakkeenyummaa qaban barattoota ciccimoo iyyafachuudhaaf baanee ture. Egaa kan na biratti agartan barsiisaadha. Barsiisaan immoo egaa maatii fakkeenyummaa qaban akkasumas barattoota ciccimoo ta'an eenyu jennee gaafannaan nu eeraniiti kan isaan jiran. Maatiin kun eenyu jedhamu? Ijoolleen isaanii immoo barnoota isaanii irratti sadarkaa akkamiirra jiru kan jedhu immoo ol seennee iyyaafannee isin biraan keenya. Egaa barsiisaanis xumura irratti ijoollee ni gorsu jechuudha. Kanaaf xumura qophii keenyatti turtiin keessan nu faana ta'u isin jenna. Turtii gaarii. Naguma. Kam jirtu? Naguma. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa egaa akkuma amma jennee guyyaa har'aa mana Obbo Mitikkuu Naggaatti argamneeti kan nuti jirru. Egaa isaan ijoollee lama qabu. Siifanii fi Yoonaan jedhamu. Siifan bara kanaa qabxii 96.5 qormaata naannoo kan kutaa 8ffaa fiduun yookaan persentaalii 99.95 fiduudhaan egaa akka mana barumsaa isheetti sadarkaa jalqabaarra jirti. Akkuma kanallee Yoonaan mana barumsaa keessatti qabxii waliigalaa 98.1 fiduudhaan tokkoffaarra kan jiru. Egaa maatiin kun immoo akkamitti ijoollee kana deeggaraa jiru? Ijoolleen kun akka isaan milkaa'aniif maatii maal irratti hojjechaa jiru kan jedhu immoo qophii keenyaan isiniif dhiyeessina. Kanaaf xumura qophii keenyaatti turtiin keessan nu faana ta'u isiniin jenna. Tole egaa duraan dursaa galatoomaa isiniin jecha carraa nuuf kennitanii mana keessanitti dhufnee keessummaa yeroo maatii waan isin godhanneef maqaa daawwattoota keenyaatiin guddaa isin galateeffanna. Fayyaa ta'a. Sagantaa keenyaa hin eegalin dura mee daawwattoota keenyaan ofii keessanis maatii keessan wal nu barsiisa. Gaariidha. Nama tokko Naggaan jedhama. Hojjetaa mootummaadha. Naannoo Oromiyaa keessan hojjedha. Kanaafuu isheen immoo Dilaayit jedhamti. Asiin immoo hojjettuu mootummaa asuma magaalaa Dukamii. Siifan Mitikkuu jedhamti. Yoonaan Mitikkuu jedhama. Maqaan koo Siifan Mitikkuu jedhama. Kanan baradhu mana barnoota Daanfarti. Sadarkaa 1ffaaf 2ffaa bara dhufu gara Tagaalittiin darba. Maqaan koo Yoonaan Mitikkuu jedhama. Kutaa 4 baradha. Mana barumsaa Akkaadaamii Daanfarti baradha. Ijoolleen keessan barnootaan cimoo akka ta'an egaa mana barumsaarraa deemnee iyyaafanneeti kan itti dhufne. Mee Siifanii fi Yoonaan barnootaan maal fakkaatu? Duraan dursee barnootaa fi murteessaan tokko maatiidha. Maatiin faayidaa barnootaa baree barnoota kana gara fuuldura barnoota akkasumatti mana barnootaa geessuutu hin ta'in barnoota sana maaliif gara mana barnootaa deemudhee baruu qaba maatiin. Kanaafuu erga mana barnootaa dhaqee barnoota isaanii sanarratti barataan tokko effektiif yookaan immoo bu'a qabeessa ta'uu qaba. Kanaafuu erga bu'a qabeessa ta'uu isaa immoo barbaachisaa ta'ee maatii isaa ijoollee isaa walitti qindeessee barnoota kana akkamitti isaan galmaan gahachuu danda'u firii gaarii argachuu danda'u jedhee hojjechuu qaba. Sanaaf immoo murteessaan maatii murteessaadha. Barsiisaan murteessaadha. Manni barnootaa murteessaadha. Ijoolleen ofuma isaanis murteessoodha. Kun gaariidha. Kanaafuu ijoolleen duraan dursee waan nyaata mana keessa nyaatamu dura waan isaanii barbaachisu godha. Kitaaba rifaraansii isaan barbaadan yoo jiraate, waan isaan ittiin baratan yoo jiraate, mana barnootaa dhagaa yeroo deebi'an hojii mana utuu dhufee mana taa'ee waa takka hin jedhiin hin dhiqatiin mana barnootaadhaa maal barattanii hojii manaa qabdu har'aa maal qormaata fudhattaniittu kana jedheen gaafadheen qulqulleesseen mana seena sanaan ala immoo maaltu isinitti ulfaate mana barnootaadhaa hojii manaa keessan kan isinitti ulfaatee jira maaltu isin rakkise dheen gaafadha hunda isaanii lamaan isaanii dabareedhaan jechuudha. Kanaafuu waan isaanitti ulfaate tokko rifaraansii qabu. Rifaransiin qabu dabalataanis immoo interneetii irreen ilaalu. Kompiitarri waan jiruuf. Kompiitara waayifaa wajjin onni godheeraa sana interneetii wajjin ilaalanii
kennuunillee humna keenyaa olii yoo ta'e illee intarneetiidhaan riferii goona. Sanaan alaan hin qo'achiisa bakka isaan rakkoo ta'etti. Dabalataan immoo rifaransiin sunis jira. Haala kanaatiin hin to'adha jechuudha. Maqaan koo Dilaayiit Ayyelan jedhama. Haadha Siifanii fi haadha Yoonaanii hojjettuu mootummaati. Siifanii barattuu cimtuudha. Keejiirraa kaastee baay'ee cimtuu turte. Daa'imummaarraa kaastee. Keejillee waggaa 3 osoo hin guunnee galte. Gaafasuu fedhii guddaa qabdi barnootaaf. Ijoollummaarraa kaastee jechuudha. Keejillee barattee yoo dhuftu barnootasii dhuftee osoo waa nyaatiin teessee dubbisti. Inninis fakkeenyuma ishii jala jira jechuudha. Akkuma ishiin taa'ee fedhii guddaa itti uumamaa guddatee keejii gaafa galees akkuma ishii cimaa deema. Egaa ijoolleen yeroo isaaniitti sirnaan akka fayyadamanii fi karooraan qo'achuun murteessaadha. Kanaaf ijoolleen keessan karoora qabu. Karoora isaanii kana immoo haala kamiin itti fayyadamaa jiru? Karoora qo'annaa qabu. Sagantaa baasanii kilaasii isaanii keessatti maxxansanii isaan hordofanii qo'atu. Isaan lachuu jechuudha. Mana barnootaattis mana barumsaa gaafa gadhiifaman 10 walakkaa kaasee hanga 11tti qo'atu jechuudha. Achii dhufan immoo xiqqoo boqotanii gara qo'annaatti deebi'u. Ganamaallee ka'anii halkan keessa ka'anillee qo'atu. Baay'ee gaariidha. Egaa siifan bara kana akka kutaa magaalaa Dukamitti qabxii qormaata kutaa 8ffaa qabxii gaarii akka fiddee dhageenyeeti kan itti dhufne. Kanaaf siifan kutaa gara gadiirraa kaastee hanga hammaatti barattu akkamiiti? Keejirraa kaasee nan qo'adha. Sagantaadhaan nan qo'adha. Kanaafuu hamma danda'utti nan qo'adha. Tokkoffaa hanga sadaffaatti nan ba'a. Kutaa tokkorraa hanga kutaa sadaffaatti Amaariffaan baradhee afurarraa kaasee immoo Oromiffaan barachaan jira. Kutaa afuraffaatti Oromiffaan jalqaba waan tureef shanaffaan ba'e. Kutaa shanaffaatti garuu tokkoffaan ba'e 96 tuqaa wayiitti fide averejii. Kutaa ja'affaa immoo lammaffaan ba'e. Kutaa torbaffaas akkasuma. Kutaa 8ffaa seemisteera tokkoffaarraa tokkoffaan ba'e. Seemisteera lammaffaa keessatti immoo lammaffaan ba'e. An keejirraan kaasee amma ammatti cimaan ture. Tokkoffaa lammaffaa ba'an ture. Qormaata naannoo ministirii akka mana barnoota keenyaattis akka kutaa magaalaattis kan koo olaanaadha. 95.24. Baruma kanadha. Barana akka mana barnootaatti sadarkaa sadaffaan badhaafame. Akka maatiitti ijoolleen keessan barnootatti akka cimoo ta'anii fi maal irratti hojjechaa jirtu? Gargaarii tokko Waaqayyo ganama yeroo sii kennu eebbisee kan sii kennu jira. Waanuma hunda Waaqayyo ganamaan maatiis eebbisee sii kenna, ijoollees eebbisee sii kenna, waan adda addaa amalas eebbisee sii kenna Waaqayyo. Kanaafuu waan kana keessa Waaqayyo harka keessaa qaba kan hin jedhuun qaba karaa tokko. Karaa biraa immoo barsiisaa. Amma manaatti barsiisaa nama baluu, barataa nama baluu akkanadha har'a eessa dhaqee maal ta'ee akkas ta'eera jedhanii bilbilanii hin hordofu. Daariktera irraa jalqabee jechuudha. Kanaafuu kunis murteessaadha. Maatiinis murteessaadha. Maatiin koo kitaabota adda addaa, kitaabota riferaansii adda addaa nuuf bituu. Wanta nuuf hin galle immoo isaan gaafannaan nuuf deebii kennu. Akkasumas hojii nutti hin baay'isa mana keessatti. Wanta dandeenyu ni hojjenna. Sana ol immoo isaantu hojjeta. Jalqaba fedhii barachuu waan an qabu fi ittaansee immoo maatii fi barsiisonni koos na jajjabeessu. Barsiisonni mana barumsaa keenyaas tiitooriyaalii adda addaa nu waamuun nu barsiisu. Sagantaadhaan nan qo'adha. Barri kun immoo ministirii qoramne waan ta'eef jalqabarra kaasee sagantaa baafadheetan nan qo'adha. Fakkeenyaaf yeroo mana barumsaa irra galu sa'aatii 11 hanga 12tti maatiin gargaara. 12 irra kaasee immoo haga sa'aatii 6 yookaan haga sa'aatii 5tti nan qo'adha. Halkan sa'aatii 9 yookaan 10tti ka'ee hanga 12 walakkaatti nan qo'adha.
Bara kana keessa gaa qormaata kutaa 8ffaa yookaan ministirii kan jedhamu qabxii gaarii galmeessiteetii kan itti jiru. Mee qabxii kana haga karoorfatteedha moo isaa oli moo isaa gadiidha? Maal fakkaata? Kan karoorfadhee 98 ture. Kanan fide immoo 95 tuqaa lamaaf guutummaa guututti hin milkeessine garuu gaarii qabxiin. Egaa yeroo baay'ee maatiin hojii garaa garaatti qabamuu danda'a. Ijoollee dagachuu danda'a. Mee akka maatii kanaatti yeroo qabdan qooddanii maatii keessanii wajjin yeroo akkamii dabarsaa jirtu? Ijoollee keessaniif immoo hordoffii akkamii gootu? Ani yeroo baay'ee amma Finfinneen oola. Halkan hin ba'a sa'aatii 11tti galgala sa'aatii 1tti gala. Guyyaa dilbataa fi wanni irra caalaa dhaqeetu mana hojii hojjedha naannoodha. Haa ta'u immoo barsiisotas bilbilaan barsiisota isaanii warra barsiisota daree keessa barsiisan barsiisaa daayirekteerallee rakkoo maal qabu barattoonni kun maal inni rakkoon isaanii waliif bilbilee wal kominikeetii goona isaa wajjin jechuudha. Kanaafuu ani baay'ee hordoffii godheeni jara kana sirriitti hordoffii godheerallee kan hin jedhu hin qabu garuu immoo waan isaan rakkise yeroo qabatanii dhufanii yeroo mana barnootaa dhufanii qormaata isaan eegsii ta'anii maal inni rakkoonsa barsiisaadha moo siidha moo siif hin galle moo dogoggorteeti moo barsiisaata akkana si godhe moo kan jedhullee irra deebiin ta'een ilaalee maaliifi jedhin ofii kiyyaa hojjedheen agarsiise ganama kaanii dhaqanii barsiisa kunillee akkana jedhanii akka isaan godhanii baay'eetti hin to'adha jechuudha. Nan hordofaanis hojjettuudha. Hojiirraa gaafaan ba'ee dhufu gaaf wal qixafaa galla. Anis hojii giseen dhufu isaanis mana barnootarraa yoo dhufan wal qixa galla. Barnoota isaanii waan baratan guyyaa guutuu deebi'anii akka qo'atan ittan himaa ni beeku isaanillee. Isaanuu sagantaa isaanii beeku. Ittis nan himaa garuu isaantu taa'ee qo'ata jechuudha. Abbaan koos na qo'achisa. Haati koos wanta dandeessuun na gargaarti. Isheenis hojii mana keessatti dhibbaa narraan taasistu. Innis abbaan koos yeroo hojiirra dhufu na qo'achisa. Ana qofa osoo hin taane obboleessa koo wajjin qo'achisa. Kabajamtoota daawwattoota keenya kan isin daawwachaa jirtan egaa qophii yeroo maatiiti. Qophii yeroo maatii keenya irraatiin mana obbo Mitikkuu Naggaatti argamne muuxannoo isaanii isiniif qoodaa jirra. Kanaaf sagantaan keenya itti fufee jira. Amma xumura qophii keenyaatti nu waliin turaa isiniin jenna. Mata duree walaloon koo seenaa muka dammee guddaa bu'aa nama hundaa daawitii jireenyaa mallattoo eenyummaa nadhii cuunfaa sammuu kan beekan dadhabu losaayyaan tumuree kan agarsiis qoree taleelaan borofnee kan mayyuun boofnee hayyoonni Oromoo kan jaallatan qomoo jirri Dooktara yaa Piroofeesara Asaasaa Gumgumaa Firii Wareegamaa akeekaa ganamaa kallattii hundumaa kan hundee tokkummaa. Seenaa dhugaa'immaa madda dimookiraasii manneessaa mul'isaa seenaatti baasa waan dhaggeeffatu guddaa galatoomaa. Egaa maatii gaarii horachuudhaaf egaa bu'uurri abbaa fi haadha jechuudha. Sarraa kaasee immoo ijoolleen fakkeenyummaa gaarii akka qabaatanii darbees immoo of amanamummaadhaan akka isaan guddatanii fi akka maatii kanaatti maal irratti hojjechaa jirtu? Mana keessatti bilisadha. Waan tokko waan sodaatanii hin qaban. Dhufanii kun akkanadha. Kun rakkoo akkasiin qaba. Bakka akkanaa hanqina akkasiitu jira jedhanii kan mana barnootaas haa ta'u, karaa keenyas haa ta'u, karaa maatii isin akkana nu deeggartan kan jedhu yoo jiraate bilisaan akka ibsan goona. Barsiisaan illee waan kanatti bakka kanatti na deeggaraa hin jiru barsiisaan bakka kanaatti asirratti dhiibbaan irratti godheera kan jedhu illee akka kaasan goona. Rakkoo maaltu jira kan jedhu bilisaan akka dubbatanii nu immoo waan sanas akka sirreessinu yaada isaanii akka isaan ibsatan goona jechuudha. Mana keessatti wanta sodaan hin qabnu wanta nu rakkisee yoo jiraate bilisaan isaanitti himna. Rakkoo nuti qabannus isaanis nuuf itti himu. Sana booda inni kana rakkoo nu jiraate. Egaa bara kana qormaata ministirii qabxii gaarii fiddeetta. Bara dhufu immoo caalmaatti qabxii gaarii fiduudhaaf karoora akkamii qabda haala kamiin hojjechaa jirta? Bara dhufuuf bara 2017tti mana barnootaa bultii addaa seenuuf
qophaa'eera. Ammas qo'achaan jira. Qormaanni waan jiruuf achi galee immoo hanga 12tti eegan baradheen booda yuunivarsiitii immoo yoo waaqayyoon jedhee biyya alaatti barachuun barbaada iskoolaarshippii. Barnoota cinatti dandeettii akkamiiti kan isaan qaban? Nama mucaa isheen siifooni barataan cimaan hin jedhani. Barataan cimaan nama herrega danda'uudha hin jedhani. Herrega danda'u jennaan ergasii herrega tokkoon kitaabarra kan jiru hunda isaa wanni gooti. Nama firii barnoota keessaa dhibba herregadha kan isheen qabdu. Barnootaan cinaatti siifan diizaayinarii faa kana faa dubbatti teessee faa fakkii faa kaasti diizaayinii gootii huccuu faa faashin adda addaa kana faa irratti xiqqoo irratti argaa jirra. Innis immoo fakkii faa kaasaa kanadha. Barnootaan cinaatti egaa dandeettii diizaayinii kaasuu akka qabdu egaa maatiin kee nutti himaniiti kan isaan jirani. Kana mee maatii kee irraa fudhatte immoo guyyaama keessaa horatti dandeettii kana? Televezyiinii irratti nan laala. Namoota adda addaa faashin diizaayinarii hojjetan daa'imummaa irraa kaasee nan laala. Sanaan malee isaan ijoolleen gara caalutti akka guddataniif yookaan caalaa cimaa akka deemaniif onnachiisuun jechoota ni dandeessaa ati jabaadha jedhamu itti dubbachuu barbaadama. Kanaaf akka maatii kanaatti haala kamiin onnachiisaa jirtu? Yooti tokkoffaa baate hanganan waan akkasiin sii godhan jedhani. Isaanis akkasuma jedha yooti tokkoffaa baate waan akkasii kanan sii godhan jedhani. Waan hin jedhe sana immoo nan godha waan humni koo danda'e jechuudha. Sanaan ala immoo yeroo isaan qormaata fidanii natti agarsiisan waan irraa hojjetanii waan irraa wanni godhan baay'ee wanni isaan godha bakka maaliif ani keessa koo baay'ee natti tola barnoota yeroo isaanii fidanii firii isaanii natti agarsiisan kanaafuu amman danda'etti wanni godhaan jira. Ijoolleen egaa yeroo hundumaa mul'ata qabu mul'ata isaanii kana kan utubee dhaabu immoo maatiidha mul'ata isaanii bara akka gahaniif jechuudha. Mee mul'ata ijoollee keessanii beektuu mul'ati isaanii maali? Isheen amma dooktaran ta'etti. Nusimo waaqayyoo siif milkeessuu jenna. Sanadha. Inni amma ganaadha inni amanatti diteelii kana keessa seenii wanni isa kana barree amma reefu jecha baachaa waan jiruuf wanni isa gara fuulduraatti amana hin keenyen. Mul'anni koo gara fuulduraa dooktara onnee ta'uu fi ispeeshaalistii ta'uu fi akkasumas diizaayinarii faashin diizaayinarii ta'uun barbaada. Kana mul'ata sana bira ga'uuf immoo ammarraa kaasee qo'achaan jira. An yeroo guddadhu artitektii ta'uun barbaada. Dhaloota biyya kanaa jijjiiruu akkasumas immoo aadaa safuu duudhaa Oromoo qabatee guddatu horachuudhaaf egaa bu'uurri maatiirraa eegalaa maatii gaariin hawaasi gaariin immoo biyya guddoo biyya waan hundumaatiin badhaate horachuudhaaf ni gargaara. Kanaaf maatiin maal gochuu qaba? Ijoolleen barnoota isaaniitti cimanii naamusaa fi safuu Oromootiin akka isaan guddataniif. Kun waan gaariidha. Waanuma gaarii irratti mari'atamuu qabu yoo dhageenya qofa otoo hin ta'in akkuma biyyaatti jenereeshinii ammaa gara saayinsiitti dhiyoodha. Gara giloobaalaayizeeshiniitti dhiyoodha. Intarneetii irraa argaa oola. Waan adda addaa irraa feesbuukii irraa argaa oola. Kanaafuu ijoolleen baay'ee advaansii ta'anii nurraayyuu baay'ee deemaa jiru. Garuu immoo ijoollee irratti maaltu hafaa? Safuu uummataa eeganii, aadaa eeganii, wal kabajanii, ollaa kabajanii, maatii kabajuu irratti waan irratti hojjetamuu qabu natti fakkaata. Walumaa gala akkuma walii galaatti ijoollee koo qofa otoo hin ta'in jechuudha. Kanaafuu maaliifi wal kabajuuni sirnuma bulchiinsaa keessa sirnuma adeemsa safuu uummataa keessa tokkodha. Kun irratti hojjetamuu qaba. Haa ta'uutii ammallee ani ijoollee koo irratti waan kana cimseen duruma sii kaaseera. Waaqayyo ijoollee gaarii naa kenna amala isaaniillee dandeettiillee amalallee sirriitti qabu. Namaan tuqanii ijoollee namaan tuqanii maatii waan maatii jedheen jalaan ba'anii barsiisaan kabaju, hawaasan kabaju, safuun kabaju kana hunda kennameef jira. Haa ta'uutii garuu akkuma waliigalaatti yeroo irratti garuu
baay'ee hojjetamuu qaba. Keessumaa barnoonni safuu dhuunfaa kun gaariidha. Barnoota safuu kanarratti manneen barnootaa irratti illee sirriitti hojjetamuu qaba. Sirriitti diteelii hojjetamee jenereeshiniin maatii isaa, biyya isaa, ollaa isaa kabajuu qaba. Kanarratti cimee hojjetamuu qaba kan jedhu. Maatiin hundumtuu ijoollee isaanii hordofuu qabu. Hordofuu qabu keessaafuu barumsaa irratti akka isaan cimanii fuulduraaf illee itti fufan gorsullee qabu. Barnootatti akka ciman amala gaariin akka itti fufan kanafaa gorsanii guddisuu qabuun jedha. Ijoolleen gaa lammii biyya kana jijjiiran akka ta'an darbees immoo akkuma keessan barattoota ciccimoo akka ta'aniif mee maal gorsituun? Jalqaba waaqa isaanii kabajuu qabu, sodaachuu qabu. Mana keessatti maatii isaa kabajuu qaba. Obboleessaa fi obboleettii isaa hangafas ta'e quxisuu isaa kabajuu qaba. Mana barnoota keessatti immoo barsiisotaa fi barattoota kabajuu qaba. Sana qofaaf miti fedhii barnoota qabaachuu qabu. Qo'achuu qabu. Karooraan deemuu qabu. Yeroo isaa akka hin gubnee fi akka hin isaasine nan gorsa. Fi ijoolleenis akka koo sagantaa taphaa sagantaa adda addaa baasanii itti fayyadamuu qabu. Sa'aatii isaanis gubuu hin qaban. Ijoolleedhaaf kan inni dhaamu barnoota malee waa tokko bakka tokko yoo tarkaanfachuu hin danda'an. Yeroo ammaa kompiitaantii ta'anii dorgomaa ta'anii yeroo ammaa kana addunyaatti kana mo'atanii gara tokkotti yoo seenan malee oomaa qilleensa irratti haftaa waan fayyadu. Kanaafuu barataan kana beekee barnoota isaatti cimee kompiitaantii ta'ee barnoota isaatti cimee guddatee biyyattii kanas fayyaduu qaba, ofis fayyaduu qaba, maatii isaas fayyaduu qaba. Sanaan ala rakkoorra bu'uu danda'a. Barnoota isaa sirriitti barsiisaa isaa kabajee, maatii kabajee, hawaasa kabajee gara barnoota isaa cimee hin baratu taanaan rakkoo guddaadha. Kanaafuu barnoota isaaniitti cimuu qaba. Maatiinis immoo fedha barattoota isaanii baruu qaba. Barattoonni isaanii, ijoolleen isaanii alatti fiigumoo barnoota fedhumoo maal fedhu kan jedhu kan adda baasee baruu qaba. Yoo isaan gara hin taanetti deemu ta'e dafee sheeppii gochuu qaba, dafee gorsuu qaba. Yeroo ammaa kana barattoota yookaan immoo ijoollee waan addaa miidhuudhaan yookaan immoo waan gochuudhaan miti. Teessee gorsitee abaluu akkanadha. Fakkeenya abaluu barataan abaluu akkasitti ta'ee cimaa ta'ee abaluu sanarraa ka'ee akkana dooktara ta'ee piroofeesara ta'ee biyya bulchaa ta'ee jedhamee fakkeenyummaa kaasanii ijoollee isaanii sheeppii gochuu qabu maatii. Kanaafuu maatii irraas guddaadha. Barsiisaa irraas guddaa eegama. Barsiisaan yeroo ammaa tarii qulqullina barnootaa kana wajjin wal qabatee waa baay'ee kaasuu hin danda'ama. Barsiisaanis baay'ee hojjechuu qaba. Barattootas immoo dafanii karaatti naamusa isaanii ilaalanii karaatti deebisuu qabu barsiisaan illee. Barnoota isaallee barataanis akkuma barsiisaa jechaani baratuumadha. Dura ofiisaa baratee ofiisaa dubbiseetu gara barataatti fida. Kanaafuu innis itti qophaa'ee waan kennuufii qaba barattootaaf itti qophaa'ee kennuufii barbaachisaadha kan jedhuun kaasa. Isinis dhuftanii akka nu daawwattaniif galatoomaadha. Ijoolleen kunis fuulduraaf carraa gaarii akka isaan argatuun dhaamsa qaba. Ijoollee hundaafuu jechuudha barattoota hundaafuu dhaamsa gaariin qaba. Galatoomaan jedha. Waaqayyo sinaa guddisuu jabaadhaa. Dooktara taatu, piroofeesara taatu, paayileetii taatu, biyyattii kana kan bulchitan taatu, biyyattiin kun sin harkadha. Uummanni keessan sin harkadha. Jabaadhaa. Abbaa koo, haati koo gammaatti wanta naaf gootaniif guddaa galatooma. Gara fuulduraattis bakka isin yaaddanis bakka ani yaadees ga'e isinan boonsaa. Naa jiraadhaa, isin jaalladhaa. Haadha koo fi abbaa koo Kabajamtoota daawwattoota keenyaa egaa barsiisaan Siifaniif Yoonaa nu bira jiru. Egaa barsiisaan kun immoo amala Siifaniif Yoonaan qaban mana barumsaa keessatti maali? Siifaniif Yoonaan immoo fakkeenyummaa akkamii qabu kan jedhu immoo barsiisaa isaaniif gaafanna. Kanaaf amma xumura qophii keenyaatti turtiin keessan faana ta'u. Tole duraan dursaa wala barru barsiisaa. Tole galatoomaa ani maqaan koo Barsaa Mitikkuu Gazuun jedhama. Akaadaamii Daanfaritti manaajaraa
mana barumsichaati jechuudha. Tole baay'ee gaariidha. Mee siifanii fi yoonaan mana barumsaa keessatti barattoota amala akkamii qabanidha? Siifanii fi yoonaan barattoota keenya nuti baay'ee jaallannuuf kabaja guddaa isaaniif qabnudha. Sababni isaa ijoollee keenya hundayyuu nu jaallanna. Haa ta'uti immoo keessatti barattoota naamusaanis fudhannaa barnootaatiinis milkaa'ina barnootaatiinis galateeffatamoo waan ta'aniif daran isaan jaallannaa isaan jajjabeessina jechuudha. Amalli isaan agarsiisan daree keessatti daree alattis haalli isaan itti barsiisota isaanii wajjiniin hiriyoota isaanii wajjiniin illee haalli isaan ittiin hawaasummaa qaban waan isaan galateeffachiisudha jechuudha. Maatiin kun fakkeenyummaa akkamii qabu ijoollee mana barumsaatti hordofu akkuma kanallee akka isaan barnootatti cimoo ta'aniif himee fakkeenyummaa isaan namni biraa irraa baratu maali? Maatiin Siifan Mitikkuu fi Yoonaan Mitikkuu akkuma maatii hedduu moodela ta'an hedduu qabna. Isaan keessaa isaan kunniinis isaan tokkodha jechuudha. Akkuma beekamu irra jireessi maatii keenyaa hojjettoota bakka adda addaatti Finfinneetti fi naannoo kanatti hojjetan waan ta'aniif yeroo baay'ee available ta'anii mana barumsaatti argamanii nu wajjin dubbachuutiif dhabuu danda'u. Haa ta'uti garuu bilbilaanis karaa barsiisota isaanii kallattii adda addaatiin nu wajjiniin wal quunnamu yeroo dhufanittis nama yaada gaarii nuuf kennanii. Naamusni anamma siin jedhu kunillee maddi isaa maatii irraati. Mana barumsaa akkuma jirutti ta'ee maatiin naamusa gaariitiin yeroo ijoollee isaa qabataa deemu ijoollee naamusa gaarii qabdu oomisha. Ijoolleen kun ijoollee naamusa gaarii qabanidha mana barumsaa keenya keessatti jennee yeroo dubbannu maddi isaa maatiidha. Maatichatu naamusa gaarii qaba jechuudha. Maatichatu quunnamtiin isaa gaariidha jechuudha. Isa kanatu ijoollee quunnamtii gaarii qabdu uume waan ta'eef quunnamtii gaarii naamusa gaarii naannoo manaatti qaban sana yeroo gara keenya dhufanis isuma sana qabatanii dhufan jechuudha. Egaa ijoollee yeroo boqonnaa kana maal gochuu qabu? Akkamitti dabarsuu qabu? Mee dhaamsa akkamii qabduuf ijoolleedha? Baay'ee gaariidha. Ganna kana barattoonni ji'a lamaa fi ji'a lama guutuutiif mana barumsaarraa fagaatu barnootarraa fagaatu. Inni kun yeroo dheeraadha. Barattoota daa'immaniif keessattiyyuu naannoo kutaa 5 naannoo sanaa gadi barattoota jiraniif yeroo baay'ee dheeraadha. Kana jechuun guddina pirosiijarii progreshinii keessa duraan keessa turan irraa gara duubaatti yeroo isaan deebi'an illee argita jechuudha. Barataan ati duraan cimsitee ijaartee waxabajjeetti geggeessite gaafa fulbaana dhufu bakka inni itti haaraatti ta'utu jira jechuudha. Xiqqaatus guddatus sa'aatii duraan qaban sanarraa illee gad xiqqaatullee sa'aatii isaanii xiqqeessanii garuu guyyaatti yeroo itti dabtara isaaniitiin yookaan immoo kitaabota adda addaatiin isaan wal argatan maatiin gochuu qaba jechuudha. Itti fufiinsa cimina bara darbee fulbaana irraa kaasee hanga waxabajjiitti ture sanatiif wayitii gannaa kana xixiqqaattus koorsii gaggabaabdus ta'u yookaan immoo naannoo manaatti adeemsa qo'annaa gaggabaabaa ta'een akka isaan barnoota isaanii irraan fagaanneef maatiin deeggarsa yoo godhe moor barattoonni bara itti aanu fooyyatanii dhufuu danda'an kan jedhuun qaba jechuudha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya haga yoonaatti kan isin daawwachaa turtan egaa qophii yeroo maatiiti. Qophii yeroo maatiitiin guyyaa har'aa muuxannoo maatii obbo Mitikkuun akka isiniif qoonneerra. Egaa isaan ijoollee lama qabu. Ijoolleen isaanii lamanuu mana barumsaa keessa jiran keessatti barnootaan cimoodha. Akka kutaa magaalaa Dukamitti sigaa Siifan barattuu cimtuu qabxii kutaa 8ffaa yookaan kan ministirii qabxii olaanaa kan galmeessitedha jechuudha. Egaa milkoomina ijoollee kanaatiif maatiin yeroo hundumaa hordofaa akka jiran qo'achiisaa akka isaan jiran darbees immoo maal baratanii eessa oolan kan jedhu hordofaa akka jiran egaa qophii keenyarraa argitaniittu. Kanaaf egaa maatiin ijoollee hordofuu qaba bakka isaan oolan waan isaan baratan waan isaan irra jiran hundumaa beekee ofitti dhiyeessee jaalalaan itti siqee lammii bor biyya kana jijjiiruu akka ta'aniif bu'uurri maatiidha waan ta'eef kanaaf maatiin bakka jirutti ijoollee isaa hordofuu lammii gahaa godhee hadhaabu jecha qophii keenya asirratti xumura an qopheessaan qophii kana gammachuumsaa akkee ture ogeessa kaameeraa keenyaa Yohaannis Seefuu akkasumas konkolaachisaa keenya Amantii Daagim taanee isin faana ture torbee dhufu immoo qophii biraa iddoo biraatti ol agarra hangasitti nagaatti. Maatii koo